kan ka'e gara dhuma waggichaatti ture waggaa kuma 2024 gara dhumaatti yeroo deemu wantoota lama yaadan ture. So waan ani achitti yaadaa ture keessaati waa'ee Christmasii yeroo dhalootaa fi waa'ee waggaa haaraa yaadaan ture yeroo sana. So Christmasiin biyya kanatti haala addaatiin akka ayyaaneffatamu hundi keenya hin beekna. Namoonni biyya kanaa warri Kiristoos hin beekanis warri hin beeknes haala addaatiin Christmasii ayyaaneffatu gaariidha ayyaana dhalootaa. Garuu baay'een isaanii Christmasii qofa qabu malee Christ hin qaban. They only have the Christmas. They don't have Christ in their life. That's true. Warra Christ qaban caalaayyuu immoo kan moorii waan sana bareechee haala addaatiin ayyaana sana akka inni baay'ee mul'atu godhee በልዩ ድምቀት የሚያከብሩት እነሱ ናቸው። So yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee lubbuu isaa kennee fannoo irratti du'uuf ture sana yeroo isaa ajjeesuuf turanii warri gooftaa Yesuus Kiristoosin ajjeesan seenaa isaa akkuma beeknu wayyaa isaa hirmatanidha. Wayyaa isaa irrattitu ixaa buufatanii wayyaa isaa fudhatanidha. Wayyaa sana keessa garuu Kiraayistiin hin jiru. Jesus was not in that robe. Wayyicha keessa Kiristoos hin jiru. Kiristoos fannoo irra jira. Nuuf jedhee hunduma keenyaaf. Isaan garuu wayyaa isaa hirmatu turan. The same way biyyi lafaa Christmas without Christ ayyaaneffatti. Kiristoos kan keessa jirre Christmasii Kiristoos keessa hin jirre ayyaaneffatti. Akka jarri wayyaa sana duwwaa fudhatanii galan Christmasii duwwaa qabu jarri. Nuyi garuu ani bisin Kiristoos hin qabu. Galanni fulfinni Waaqayyoo. Inni kun baay'ee na jajjabeessa ture. Kana duwwaa immoo miti waa'ee waggaa haaraa yaaduu jalqabe yeroo sana. Waggaatti yeroo darbu waggaa haaraa yeroo jennu itti fufiinsa waggaa isa moofaati moo dhuguma waggaa haaraadha gaaffii jedhu nuuf gaafachaa ture. Is it the continuation of the old or is it really new? Baay'een isaa itti fufiinsa waggaa isa moofaati malee waggaa haaraa baay'ee dabarseera umurii koo kanatti. Tarii kan keessan akkuma koo waggaa haaraa baay'ee argitanii ta'uu danda'a. Garuu waggaa haaraa ni nuyi jennu 2025 kun nama dhufeyyuu waan haaraa qabaare waggaa haaraa arga jedhamee waan haaraa qabaa laata. Gaaffii kana gaafachaa waan hin turee fi ergaan kun yeroo sana naaf kenname jechuudha. Paaster Adam torban lama irratti fakkaata kutaa kanatti xiqqoo dubbatee ture. Gaafa sana ergaa kanaan dura fudhadheedha kuni anaaf confirmationiidha. Yeroo ta'an yeroo nuyi dubbii Waaqayyoo dubbadhu hin jijjiirutti jechaa ture paasterri akkasii jedhee ture ta'uu yaa hin jijjiiru jedhanii ture. So har'a kan isa kanarratti isin wajjin dubbachuu barbaada. Dubbii Waaqayyoo keessaa kan inni dura dubbisuu barbaadu macaafaa Isaayyaas raajicha boqonnaa 43 lakkoofsa 18 fi 19 isuma gaafa sana paasterin irraa ka'ee ka'uu barbaada. Ergaa kana Waaqayyoo biraa waan fudhadheef malee isa paasteriin koo barsiise irra deebi'ee barsiisuudhaan miti dhiifama naa godhaa. Na hubattu jedhee namni akkas jedha dubbichi Isaayyaas 43:18-19 kanaafis Waaqayyo isa durii hin yaadatinaa wanta darbettis yaada keessan hin hidhinaa. Kunoo ani wanta haaraa nan godhaa inni ammayyuu as ba'utti jira. Isin hin argitanii? An lafa onaa keessa karaa nan baasaa lafa duwwaa keessas bishaanota nan yaasaa. Kana Waaqayyotu dubbate haaleluyyaa. Mee Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyoo isa bara baraan haaraa taatee jiraattu gooftaa keenya waan haaraa gochuudhaaf aboo gooftummaa dandeettii hundumaa kan qabu si'ii maqaan kee eebbifamu. Har'aaniif obboloonni koo as fudhatee kan jirru si biraa waan haaraa barbaanna situ waan haaraa qaba jireenya keenyaa yaa Waaqayyo. Ruutiin inni kaleessaa nu dadhabsiiseera. Karaa kaleessaa irra deemuun yaa Waaqayyo kan jireenya kaleessaa jiraachuu dadhabbii kaleessaa sanaan dadhabuun yaa Waaqayyo nu dadhabsiiseera. Ati garuu jireenya keenyaaf waan haaraa gochuudhaaf amanamaa waan taateef waan haaraa jireenya keenyatti godhi. Gooftaa asitti anaan na gargaari. Gooftaa ana keessaan dubbadhu. Sammuu kootiin yaadii afaan kootiin dubbadhu jireenya hundumaatti dhuunfadhu. Obboloonni koos yaa Waaqayyo anaa wajjin dubbii kee akka dhaga'an dhageenyee immoo akka ittiin jiraannu ayyaana kee nu baay'isi. Karaa hundumaan wajjin ta'e maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Hallelujah. So mata dureen har'a irratti dubbachuu barbaade waan haaraa Waaqayyoon biraa kan jedhudha. Waan haaraa Waaqayyo biraa. Waan haaraa Waaqayyo biraa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 5 akkasumas gara dubbaatti deebi'ee lakkoofsa 1 dubbisa.
mul'ata Yohaannis 21 akkas jedha lakkoofsa 5 inni teessoo isaarra taa'ee kunoo ani waan hundumaa haaraa nan godhaa jedhe. Itti dabalees dubbiin kun amanamaa dhugaas waan ta'eef kana caafinaan jedheedha abbaa mul'ata karaa Yohaannis. Lakkoofsa 1 irratti immoo akkas jedha. Kana booddees immoo an bantii waaqa haaraadhaa fi lafa haaraa nan arge. Bantiin waaqaa inni duraa lafti inni duraas darbaniiru. Galaannis deebi'ee hin argamu jedheetu Waaqayyo gara fuulduraatti waaqa haaraa samii haaraadhaaf lafa haaraa uumuuf akka jiru dubbata kanatti dubbii Waaqayyo irratti abbaa mul'ata kana. Baay'een keenya kan beeknu gaaffiin dhalootaa tokko gaaffii dhalootatti gaaffiin darbu tokko jira. Inni immoo maalidha? Yeroo nagaa wal gaafannu yeroo turree walii bilbillu yookiis turree wal arginu gaaffii wal gaafannu tokko jira. Dhalootatti gaaffii darbu natti fakkaata. Gara kanaan durattis sichittis gaaffiin kuni waan haaraan maaltu jira? Waliin jenna afaan beeknu hundumaatiin. Waan haaraan maaltu jira jennee wal gaafanna. Deebii isaa immoo yeroo ilaallu yeroo baay'ee deebii isaa ana bira wanti haaraan homtuu hin jiru. Si bira maaltu jira? Jedhee dhalooti gaaffiidhaan deebisa jiru. Kanaaf gaaffiidha namootaaf yeroo baay'ee waan haaraan maaltu jira? Waan haaraan maaltu jira? Ana bira wanti haaraan homtuu hin jiru. Si bira maaltu jira? Jennee wal gaafanna yeroo baay'ee. Deebii isaas immoo gaaffiidhaani ana bira waan haaraan hin jiru. Si bira maaltu jira? Egaa yeroo waa'ee waan haaraa dubbannu waa'ee waan haaraa isa kan namaa yaadame isa kan nama namni waan haaraa jedhee waan inni yaadu wayyaa haaraa kophee haaraadhaa kaasee makiinaa haaraa mana haaraa hojii haaraa isa kan namaa jechuudha. Dafeeyyuu kan moofa'uu danda'u utuun turin iyyuu kan itti darbu waan haaraan kan namaa akkas dafee waan moofa'uu danda'u dafee waan akka amma libsuu ijaatti iyyuu waan dhabamuu danda'u namni waan haaraa jedheetu ajaa'ibsiifata. Yeroo baay'ee waan haaraa isa kan namaa akkas fakkaatan ni kan namaa inni waan haaraa ni kan namaa. Waan haaraa isa kan Waaqayyoo immoo yeroo yaadnu waan waaqaan ni kan Waaqayyoo immoo waan haaraa isa kan namaatti adda. Ameen. Adda ni kan Waaqayyoo. Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 8 fi 9 irratti dubbiin Waaqayyoo akkas jedha lallafeen dubbisaanii. Isaayyaas 55 8 fi 9 Waaqayyo yaadni koo akka yaada keessanii karaan koos immoo akka karaa keessanii miti. Akkuma Waaqni lafarraa ol fagaatu akkasuma karaan koo karaa keessanirraa yaadni koos immoo yaada keessanirraa hin fagaataa jedheetu Waaqayyo dubbata. Karaan koo akka karaa keessanii miti. Yaadni koo akka yaada keessanii miti. Akkan yaadutti yaaddanii akkan argutti hin argitanii jedhee dubbata Waaqayyo. Karaan koo akka karaa keessanii miti. Yaadni koos akka yaada keessanii miti. Egaa Waaqayyo yeroo akkas jedhu waan haaraan ani godhu waan haaraa isa isin beektaniif isa isin eeggattanirraa addaa jechuudha. Ameen. Waaqayyo waan haaraa jireenya koo keessatti inni godhu isa nuyi barre isa nuyi eeggannu isa nuyi yaadnurraa adda. Sababiin isaa karaan isaa adda, hojiin isaa adda, yaadni isaa adda waan ta'eef jechuudha. Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 38 immoo Phaawulos akkas jedha. Badhaadhummaan araara Waaqayyoo hammam guddata. Ogummaan isaa fi beekumni isaa hammam gadi fagaata. Akka inni itti murtoo godhu namni qoree bira ga'u karaa isaas immoo namni faana dha'ee hin hubatu jedha. Karaa Waaqayyoo namni hubachuu hin danda'u akka itti Waaqayyo hojjetu namni bira ga'u hin danda'u jedha namni Waaqayyoo kun. Hojii Waaqayyoo yeroo laallu jalqabatti Waaqayyo hojii isaa waan haaraa gochuudhaan jalqabe. Jalqabatti Waaqayyo hojii isaa waan haaraa gochuudhaan jalqabe. Samiidhaaf lafa yeroo uume, Waaqaaf lafa yeroo uume isa dura Waaqniif lafti hin turre. Waaqayyo yeroo isa uumu waan haaraa uumaa ture, waan haaraa hojjechaa ture jechuudha. Ifni haa ta'u yeroo Waaqayyo jedhee dukkanatu lafa irratti moo'ee ture waan ta'eef aangoonii fi beekamuun kan dukkanaa ture malee ifni hin turre. Kanaaf ifni inni Waaqayyo jedhe sun waan haaraa ture. Guyyaa tokko amma 5 gidduutti uumama Waaqayyo uume yeroo laallu simbirroota waaqarra balali'an qurxummiidhaaf immoo uumama galaana keessa jiraatan lafa irrattis immoo mukeetii waan ijaan argamu kana hundumaa Waaqayyo yeroo uume waan haaraa godhe. Guyyaa ja'affaatti immoo nama akka bifa isaa akka fakkeenya isaatitti nama uume kun baay'ee waan haaraadha waan baay'ee nama dinquudha. Sunuu biyyoorra dhoqqee
dhoqqeerraa fuudheetu hafuura isaa jiraataatti baafatee namni akka inni kan Waaqayyoon fakkaatu jireenya isaa hafuuraatiin kan Waaqayyoon fakkaatu akka inni ta'u godhee Waaqayyo waan haaraa uume hojii isaa waan haaraadhaan jalqabe Waaqayyo. Hojiin Waaqayyo kun hundumtuu egaa haaraa ture jechuudha. Haaraa. Haalleluuyaa. Kanaaf adda hojiin Waaqayyo akkitti Waaqayyo waan haaraa hojjetu kan namaarraa adda kan hin ta'uuf akkas. Waggaan gammatti dabarre kun amma 7 xumuraa jirra. Dhuguma haaraadha. Is 2025 really new? Is it really a new year? Waggaan dhuguma inni waggaa haaraadha. Barri waan haaraan qabu, barichi waan haaraan qabu, yeroon waan haaraan qabu, waan haaraan qabu akkuma isin duratti dubbachaa ture itti fufiinsa isa moofaa fakkaata baay'een isaa. Isuma moofaa nuyi keessa darbine galeessaatu waan darbee itti fufeeyyuu fakkaata baay'inaan. Waaqayyotu waan haaraa qaba. Waaqayyoon bira waan haaraan jira. Waaqayyotu waan haaraa qaba maleessa barichi yeroochi waan haaraa hin qabu. Kan waan haaraa fidu, kan waan haaraa hojjetu, kan waan haaraa godhu, kan waan haaraa jireenya keessatti tolchuu danda'u Waaqayyoodha. Haleluuyaa. Ameen. Kanaaf Waaqayyo jireenya keessanii jireenya kootti waan haaraa gochuudhaaf danda'a. Waldaa keenyaaf waan haaraa gochuudhaaf Waaqayyo danda'a. Biyya keenyaaf waan haaraa gochuudhaaf Waaqayyo danda'a. Waaqayyotu waan haaraa qaba. Waaqayyotu waan haaraa gochuu danda'a. Waaqayyotu waan haaraa fida. Haleluuyaa. Waaqayyo gaa jireenya kootiif jireenya keessanii jireenya koo keessatti waan haaraa gochuu, waan haaraa tolchuu, waan haaraa fiduu inni barbaadu kun akkamittiin hojjeta jireenya keenya keessatti waan haaraa. Yaada sadan tokko isiniif qoodeen xumuruu barbaada. Inni jalqaba Waaqayyo jireenya koof jireenya keessan keessatti akka inni itti hojjetu waan haaraa akka inni itti hojjetu dubbii isaatiin hojjeta Waaqayyo. Haleluuyaa. Sagalee isaatiin waan haaraa hojjeta Waaqayyo. Ermiyaas akkas jedha boqonnaa 29 irratti yaa lafaa dubbii Waaqayyoo dhaga'i jedha. Si'a sadi irra deebi'eetu yaa lafaa dubbii Waaqayyoo dhaga'i jedha. Lafa yeroo jedhu nu warra lafarra jiraatutti dubbata Waaqayyo. Dubbii Waaqayyoo dhaga'i jedha. Sababiin isaa dubbiin Waaqayyoo humna qabeessa billaa gar lamaan qarame caalaa qara qaba. Dubbiin Waaqayyoo billaa gar lamaan qarame caalaa iyyuu qaramaadha inni. Buusaaf dhuka lubbuuf hafuura gargar hin baasa. Yaadaaf akeeka garaa namaas qoree faraduudhaaf hin danda'a jedha dubbiin Waaqayyoo waa'ee dubbii Waaqayyoo. Dubbiin Waaqayyoo hin danda'a. Kanaafitu dubbii Waaqayyoo dhaga'i jedhee dubbata. Seenaa Phexros fa'a Luqaas boqonnaa 5 irraa yeroo irraa daddarbeen dubbisa. Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa tokko ka'ee irraa daddarbeen dubbisa. Gaaf tokko jedhamee gaaf tokko jedha. Gaaf tokko Yesuus bishaan ciisaa Geensareet jedhamu bira dhaabata ture. Namoonni baay'een immoo dubbii Waaqayyoo isarraa dhaga'uudhaaf wal dhiibanii isatti bu'an. Qurxummii qabduunis jechuun warri qurxummii qabanis bidiruu isaanii keessaa ba'anii kiyyoo isaanii inni quturan. Bidiroota sana keessaa isa kan Simoon irra taa'ee jara hin barsiisa ture. Dubbii isaa erga dhaabee booddee Simooniin gara tuujjubichaatti hiiqii qurxummii qabuudhaafis kiyyoo keessan darbadhaa jedheen. Simoon jechuun Phexros. Simoon immoo deebisee yaa barsiisaa eda halkan guutuu baay'ee itti dadhabne homaas hin qabne amma garuu erga ati dubbatte dubbii keetiif jedhee amma garuu erga ati dubbatte Yesuus erga ati dubbatte dubbii kee qofaaf jedheetanii kiyyicha nan darbadhaa jedha. Isaan kiyyoo isaanii yommuu darbatanii kiyyoon isaanii amma tarsa'u ga'utti qurxummii danuu qabatan. Hiriyoonni isaanii bidiruu biraa keessa kan turan dhufanii akka isaan gargaaraniif hawwatan. Isaanis dhufanii baay'ina qurxummiitiif liqimfamuu amma ga'anitti bidiroota lachuu qurxummiidhaan guutanidha. Dubbii Waaqayyoo yeroon haala jijjiiruu yeroon seenaa jijjiiruu argina. Jarri kuni these are very experienced and professional fishermen. Qurxummii umurii isaanii guutuu jireenya isaanii guutuu warra qurxummii qabu beekanidha. Namni itti himu qurxummiin eessa akka jiru akkamitti akka qurxummii qaban. Phexros iyyuu jedheera halkan guutuutti dadhabne halkan guutuu halkan yeroo mijataadha ture qurxummii qabuudhaaf jedhanii waa yaadaniif. Halkan guutuutti dadhabne amma waa isaa dhiifne bidiruu keenya lamaanis gadi baasne kiyyoo iyyuu dhiqaa jirra. Qurxummiin bishaan kana keessa ansittan himaa hin jiru. Na aman hin jiru jedha Yesuus akkanaa galatti. Garuu ergati jette dubbii keetiif jennee hin goona dubbii keetiif abbomamuudhaaf jennee jedhe. Yeroo isaan dubbii Waaqayyoo dhaga'an, yeroo isaan dubbii Gooftaa Yesuus Kiristoos dhaga'an,
kiyyoon isaanii inni duwwaa ture amma qurxummiidhaan guute. Hallelujah. Dubbiin Waaqayyoo waan duwwaa guute jechuudha. Waan hin jirre gara jiraachisuutti fida dubbiin Waaqayyoo. Humna Waaqayyootu keessa jira dubbii Waaqayyoo keessa. Waaqayyootu dubbii isaa keessa jira. Waaqayyootu dubbii isaa wajjiniin jira. Hallelujah. Waaqayyoon hundumaa danda'a. Hundumaa danda'a Waaqayyo. Elshaadaayidha maqaan isaa. Dubbii keetiif jedhee nan darbadha jedhe. Jalqabaaf dura before and after seenaa kanaa yoo ilaalle dura dubbii Waaqayyoo yookiin immoo sagalee Waaqayyoo dhaga'uu isaanii dura bidiruun sun lachuuyyuu duwwaa turan qurxummiis qabus hin dandeenye kiyyoon isaaniis duwwaa ture homaa gochuu hin dandeenye jechuudha. Homaa duwwaa dhiisaniyyuu turan tokko Yesuusiyyuu itti fayyadamaa ture irra dhaabbatee wangeela lallabaa ture. Duwwaa ture waan ta'eef. Amma garuu yeroo dubbii Waaqayyoo dhaga'an booddee garuu maal ture seenaan isaa jijjiirame hamma tarsa'uu ga'utti. Kiyyoon sun hamma ticcituu ga'utti. Jarriyyuu immoo hamma galaanitti liqimfamuu danda'anitti. Gooftaa Yesuus Kiristoos dubbii isaatiin waan addaa godhe. Galanni fulfinaa. Kana dhugaa miti. Hisqeel raajichatti Waaqayyo guyyaa tokkotti dubbate boqonnaa 37 seenaa kana beektu. Gara Hisqeel dhufee harki Waaqayyoo anarra ture jedha lakkoofsa tokko ka'ee dubbise. Innis immoo hafuura Waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen keessa guute tokko keessa na dhaala. Kunoo dachicha keessa lafee baay'ee danuu ture. Isaanis immoo baay'ee goganii turan. Inni isaan gidduu asiif achi na deemsisee yaa mucaa namaa lafeen kun jireenya qabaachuu hin danda'a ree naan jedhe. Ani immoo yaa Waaqayyo gooftaa kana si duwwaatu beekaa hin jedheenidha. Ammas amma gaa dubbii Waaqayyo dhufe hallelujaa 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 hallelujaa. Lafee kanaatti raajii dubbadhu yaa lafee gogaa nana dubbii Waaqayyo dhaga'i. Edaa lafee gogaan dubbii Waaqayyo dhaga'a. Edaa reeffi dubbii Waaqayyo dhaga'a. Awwaala keessaa Yesuus Kiristoos Aliyaazaariin waamee isa guyyaa afur awwaala keessa bule sana kan inni gadi baasee reeffi dubbii Waaqayyo dhaga'a. Lafee gogaan dubbii Waaqayyo dhaga'a. Yaa nama jireenya qabdu, yaa nama lubbuuf hafuura qabdu dubbii Waaqayyo dhageessaare. Hallelujah. Dubbii Waaqayyo dhaga'i lafee gogaa nana seenaa kee jijjiiruun dhufe gogina sirraa kaasuun dhufe. Dubbii Waaqayyo dhaga'i conditionii tokko inni jiru waan the precondition haala lafee kanaa jijjiiruudhaaf dubbii Waaqayyo dhaga'uudha. Dubbii Waaqayyo dhaga'ee taanaan lafeen sun akka gogeetti tafa. Reeffi akka reeffa ta'e tafa. Inni du'e akka du'e tafa. Dubbiin Waaqayyo garuu waan seenaa jijjiiruuf yaa lafee gogaa nana dubbii Waaqayyo dhaga'i hin jedhan Waaqayyo. Seenaan isaa kasattaan hin beektu lafeen gogaan kun. Seenaan isaanii akkamitti akka jijjiirame dubbii Waaqayyo gaafa dhaga'an akkamitti gara walitti akka dhufan lafeen gara lafeetti erga dhufee booddee isaan kun immoo tuuta yookiin immoo saba guddaa ta'anii akka isaan dhaabbatan jedha achirratti yeroo himu. Isa booddee waa'ee jara kanaa gadi butee yeroo dubbatu ergasii immoo natti dubbate jedha yaa mucaa namaa lafeen kuni guutummaa mana Israa'el. Saba isin jedha. Isin lafee gogaan kun isin jedha. Har'a tuutee anaaf isin jedhata. Garuu waan seenaa keessanii jijjiiraa. Garuu dubbii Waaqayyoo dhagaa. Waaqayyo dubbii isaa dubbatee in raawwata. Fiixaan baasa. In tolcha in godha malee karaatti nambisu. Isa dubbatee amanamaadha Waaqayyo. Hallelujah. Dubbii isaatiin waan haaraa godha Waaqayyo. Kanaaf dubbii inni jalqaba dubbii Waaqayyo dubbii isaatiin waan haaraa godha Waaqayyo. Jireenya keessatti waldaa kiristaanaa keessatti iddoo hundumaatti Waaqayyo dubbii isaa sagalee isaatiin waan haaraa godha. Inni lammaffaan immoo hafuura isaatiin hafuura qulqulluudhaan Waaqayyo waan haaraa godha. Ammas gaaf tokko waan jiru jira. Phexros hojii ergamootaa boqonnaa 3 yeroo itti ilaaltanii boqonnaa 3 lakkoofsa 1-10tti gaaf tokko jedhee jalqabas gaaf tokko Phexrosiif Yohaannis yeroo kadhataa waaree booddee inni sa'aatii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti oliin adeemu turan jedhu. Kunoos namni dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko achi ture. Innis immoo guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horiin kadhata ture. Namichi Phexrosiif Yohaannis mana qulqullummaatti ol lixuudhaaf akka dhufan argee horii isaan kadhate. Phexrosiif Yohaannis ijaan isa qaban. Phexros immoo nu ilaalii jedheen. Yommus inni waa isaan biraa kan argatu horii jechuudha. Maal beesii waan argatu seetu gara isaanii ilaale. Innis yommus waa isaan biraa kan argatu se'ee
ija keessa laali. Ija keessa isaanii laali jechuudha. Phexros garuu ani meetiif warqa hin qabu. Waan hin qabu garuu siif hin kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'ii adeemi. Hallelujah. Ittiin jedhe harka isaa mirgaa qabee isa kaases. Achumaanis miilli isaa fi gudubii isaa jabaatanii utaalee ka'ee ijaajjee adeeme isaanii wajjin mana qulqullummaa dhufee asiifachi adeeme asiifachi quruphisa Waaqayyoon galateeffate. Namoonni hundinuu utuunni asiif achi adeemu Waaqayyoonis utuunni galateeffatu argan. Mana qulqullummaa balbala miidhagaa dura taa'ee horii kadhataa inni ture isa akka ta'es baranii waan isaaf godhame kanaafis fajajanii baay'ee raajeffatanidha. Namni kun amma macaafa qulqulluun waa'ee isaa yeroo nutti himu miilli isaa naafa jedha. Naafa waan tureef ka'ee deemuu danda'u. Namatu baatee fidan. Namatu baatee gara mana qulqullummaatti fida. Yeroo hundumaa baatanii fidu. Baatanii fidaniitu achi isa kaa'u. Ruutiinii wanti barame isa kana jechuudha. Wanti barame isuma kana akkuma sila Phexros fa'a isuma beekan akka addaatti qurxummii qaban isuma ofii isaaniitii kan namaatiin deemu turani. Experience isaanii yookiin immoo professionii isa beekan sanaan deemu. Namichi inni kunis wanti beekamaa waa isaa namatu baatee fida. Baatamee deemuudha. Fidanii achi kaa'u. Horii kadhataa fuudhanii manatti galchu. Yeroo hundumaa kana jireenyi nama kanaa kan inni ture every day. Waan Phexros jedhu baay'ee nani. Ka'ii jedhaan maal jedhani? Ani waan inni maal jedhani yeroo sana Phexros yeroo inni gara isaanii ilaaletti ani meetiif warqa hin qabu. Waan qabu garuu siif hin kennaa. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin maal ta'e? Ka'ii dhugaan jenneen. Ka'ii adeemii jedhan. Nama takka adeemee hin beekneen akka jedha. Atuu namni kun nama deemee beeku ta'e yeroo inni akkas jedhuun egaa xiqqoo deemuu danda'a waan ta'e jira. Takka nama deemee beekuu hin dandeenyeenitu ka'ii adeemeedhaan hafuura qulqulluudhaan guutamee waan jiruuf. Hafuurri qulqulluun Yohaannisiif Phexros keessa guute gara nama kanaa dhufe. Hallelujah. Inni kan inni barbaadu kan inni eeggatu namarraa horii dhugaa. Waa'ee fayyinaa yaadeen beeku. Waa'ee ka'anii deemuu yaadeen beeku. Namichi kun jechuudha. Maqaan isaa asirra hin jiru. Macaafa qulqulluura maqaan isaa hin himamne garuu namicha samiin isaa naafa turedha. Seenaan isaa jijjiirameera. Lafa taa'ee ka'een beeku namni kun. Jireenya isaa lafa namni dhaqee kaa'ee achisa kaa'eeti ka'een beeku achuma taa'eetu horii kadhata. Lafa taa'ee ka'eeyyuu hin beeku. Miilla isaatiinis deemee hin beeku. Mana qulqullummaas immoo seenee hin beeku. Ndaa'um seerri Museen asa dhawwa mana qulqullummaa akka hin seene. Seera Lewwotaa boqonnaa 21 yoo dubbisanii namni akka namicha kanaa mana qulqullummaa akka hin seennedha. Kan balbala dura kaan iyyuu isaanii fatolu. Waaqayyo isaanii fatolu. Balbala mana qulqullummaa dura kan isa keessan. Oliin seenu namni akkasii mana qulqullummaa keessa. Waaqayyoon galateeffachuus hin beeku. Namni gaafa horii kennuu fi namuma galateeffatee nama harkaa fudhatee jiraachuu malee Waaqayyoon galateeffachuu iyyuu hin beeku. Waaqeffachuu iyyuu hin beektu. Amma garuu hafuurri qulqulluun dhufee waan inni hin beekne isa barsiise. Nama takka lafaa ka'ee deemee hin beekne ka'ee akka inni quruphisu. Nama miilla isaatiin dhaabachuu hin dandeenye ka'ee ol ka'ee akka inni fiigee quruphisee asiifachi fiigee Waaqayyoon galateeffatu hafuurri qulqulluun. Mana qulqullummaa keessa nama seenee hin beekne har'a mana qulqullummaa keessa lixee akka inni asiifachi fiigu. Waaqayyoon waaqeffatee galateeffatee nama hin beekne har'a Waaqayyoon garaasaa guutuu akka inni galateeffatu kan godhe hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun waan haaraa qaba. Jireenya keenyaaf waan haaraa, tajaajila keenyaaf waan haaraa, gaa'ela keenyaaf, bultii keenyaaf waan haaraa, biyya keenyaaf waan haaraa, hojii keenyaaf waan haaraa. For everything in our life, Waaqayyo waan haaraa qaba. Hafuurri qulqulluun waan haaraa qaba. Hafuurri Waaqayyoo yeroo dhufe hafuurri Waaqayyoo Phexrosiif Yohaannis keessa guute gara nama kanaa dhufe. Hallelujah. Seenaa isaa bara baraan jijjiiree hambise. Amen. Hafuurri qulqulluun isinitti tolu. Hallelujah. Adda hafuurri qulqulluun. Amen. Hafuura adda hafuura Waaqayyoo. Isa hojii Waaqayyoo hojjetu. Amen. Isa seenaa namaa jijjiiru. Isa maqaa namaa jijjiiru. Amen. Har'as akkuma kaleessaa hojjeta hafuurri Waaqayyoo. Akkuma bara durii, akkuma bara Phexros fa'a, akkuma bara Yohaannis fa'a, akkuma bara raajotaa. Akkuma bara ergamoota hafuurri qulqulluun har'as hojii qaba. Hafuurri qulqulluun har'as waan diriirsu qaba.
waan qajeelchu qaba. Akkamii Waaqayyoon galateeffannuuf jireenya keenya waan jijjiiru qaba hafuura qulqulluun hagas. Inni sadaffaan Waaqayyo karaa inni ittiin jireenya koof jireenya keessatti hojjetu argamuu isaatiin hojjeta. Through his presence. Argamuu isaatiin. Argamuu Waaqayyo. Maatiyoos 18 dabalatti iddoo namoonni lama yookiin sadii maqaa kootiin walitti qabamanitti ani immoo achi isaan gidduutti nan argama jedhee dubbateera. Waaqayyo as jira. Waaqayyo as jira. Ameen. Ameen. Isinitti beekamamti. Waaqayyo as jira. Lamaaf sadii taatanii maqaa kootiin iddoo isinitti walitti qabamtanii ani isin gidduun jira waan jedheefi Waaqayyo as jira. Hafuura isaatiin as jira. Dubbii isaatiin as jira. Argamuun Waaqayyoon gidduu jira. I can feel. Waaqayyo as jira. Hallelujah. Argamuu isaatiin hojjeta Waaqayyo tokko. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 19 lakkoofsa 11-13 yeroo darbee ilaallu mootota isa duraa Waaqayyo immoo anachi nan darbaatii holqicha keessaa ba'ii roggee tullichaarra fuula koo dura dhaabadhu jedheen. Yommus qilleensi humna qabeessi jabaan tulloota tatarsaasu kattawwan dadayyaasaa Waaqayyoon dura darbe. Waaqayyo garuu isa keessan ture. Bubbee jabaa sana keessa Waaqayyo hin turre. Xumuraan jira lallaba koo al tokko yaada keessa naa wajjin bira. Qilleensicha booddee immoo socho'a lafaatu ture. Waaqayyo garuu socho'icha lafaa sana keessas hin turre. Socho'icha lafaa sana booddee immoo ibiddatu dhufe. Waaqayyo garuu ibiddicha keessas hin turre. Ibiddicha booddee immoo waan akka sagalee asaasuutu dhaga'ame. Eliyaas yeroo kana dhagayetti wayyaa isaa fuula isaatti haguuggatee gadi ba'ee balbala holqichaa duraan dhaabate. Kunoo sagalee yaa Eliyaas asii maal hojjettaa jedhu hin dhaga'ee jira. Yeroo tokko tokko argamuun Waaqayyoo wantoota baay'ee nooyisii kennan keessa nutti fakkaata. Amma bubbeen jabaan suni tulluun diigaa dhagaa akka hin caccabsa jedha. Hidda dayyaasa caccabsa. Waan fuula isaatti dhufe waan hariikanii fakkaata bubbeen. Bubbee hariikanii fakkaata. Hin diigadha waan hundumaa diigadha. Hariikanii sana keessa Waaqayyo hin jiru. Sagaleen isaa baay'ee dhaga'ama, baay'ee guddaadha, baay'ee humna qaba. Kun humna Waaqayyooti jedhee namni yaaduu danda'a. Waaqayyo garuu achi keessa hin jiru dubbii Waaqayyo. Hin jiru achi keessa. Baay'ee namni. Qilleensa sana booddee immoo socho'a lafaan ta'e lafi immoo tocho'e. Earthquake waan isarra jiru hundumaa gadi liqimsa. Mana fooqii diigaa waan ijaarame hundumaa diiga lafi sochiin lafaa kun immoo baay'ee humna qabeessa. Garummaa isaa kan bira jira. Hallelujah. Amma immoo Waaqayyo sochii lafaa sana keessas hin jiru. Waaqayyo keessa jiru. Namatti waan Waaqayyo keessa jiru fakkaata. Waaqayyo akkas godhee bubbeedhaan sana diigee sana balleessee Waaqayyo sochii lafaa fideefaa jechuu danda'a. Ta'uu danda'a. Waaqayyo nabbooma. Ta'uu danda'a sirriidha. Waaqayyo bubbeetti fayyadama, abiddatti fayyadama, uumama hundumaatti fayyadama, galaanatti fayyadama, qurxummiitti fayyadama, hundumatti waan barbaade akka jaalala isaatti waan barbaade fayyadamuu danda'a Waaqayyo. Anaaf isinitti fayyadama. Garuu amma sochii lafaa kana keessa Waaqayyo hin jiru dubbii Waaqayyo. Sochii lafaa sana keessa Waaqayyo hin turre. Sochii lafaa sun immoo erga darbee booddee immoo abidda dhufeera. Ibiddicha keessas immoo Waaqayyo hin jiru. Ibiddicha keessa immoo Waaqayyo hin jiru. Waan arginu hundumaa gubaa, mana gubaa, waan nama najjeesaa abiddi baay'ee humna qaba. Baay'ee gareedha abiddi. Isa keessa immoo Waaqayyo hin turre. Waan nama dinquu erga kun hundumtu ta'e booddee immoo ibiddichis erga darbee booddee immoo sagalee asaasu. Sagalee asaasu. Nagaam baay'ee. Sagalee asaasu dhufeera. Achi keessa Waaqayyo. Hallelujah. Sagalee asaasu sana keessa Waaqayyo jira ture. Hallelujah. Karaa qaba Waaqayyo. Waaqayyo karaa qaba jedhaa. Ameen. Waaqayyo karaa qaba. Karaa dhufu qaba Waaqayyo. Amma karaa sagalee asaasu kanaatiin dhufe Waaqayyo gara Eliyaas. Dhufee Eliyaasiin asii maal hojjetaa jira? Seenaa Eliyaas dubbate kan jalaatti keessatti yoo ilaaltan waan isin dinqu waan baay'ee dubbateera Eliyaas achitti.
Eliyaas sodaa lama qaba ture. Sodaa gurguddaa lama qaba ture Eliyaas jireenya isaa keessatti. Isin sodaa meeqa keessatti qabdan hin beeku. Eliyaas garuu sodaa gurguddaa lama qaba ture. Sodaan inni tokko sodaa kabajaa, sodaa jaalala isa kan Waaqayyoo. Waaqayyoon garaa isaa guutuu jaallataa, hin waaqeffataa, sodaa sirrii ture inni. That was the right fear. Jalqabni ogummaa Waaqayyoon sodaachuudhaan dubbii Waaqayyoo. Kanaaf nama ogeessa ture jechuudha Eliyaas. Waaqayyoon nama sodaatu ture. Lafa Waaqayyoo dhaqee yeroo inni lafa iddoo lafa dhagaa kattaa keessatti isa ergee lafa holqa bishaanii xiyyoo yaa'utti isa ergu achi dhaqa. Yeroo inni dubartii sanaa fixaa tokkotti isa ergu achi dhaqa. Lafa Waaqayyoo isa ergee hundumaa dhaqa. Yeroo inni Akiyaab isa ergu Akiyaab mooticha bira dhaqa. Isa ajjeesuu ni danda'a namni kun. Waaqayyoon jaallata ture Waaqayyoo abbaa. Sodaa dogoggoraa tokko immoo qaba ture. Very wrong fear. Inni immoo kan eenyuti? Elzaabeeliin sodaata ture. Elzaabeeliin baay'ee sodaata ture. Kanaaf baqatee deebi'ee sodaa dogoggoraa baqate. Sodaa sodaatamuu irra jirre baqateetu deebi'ee dhaqee utuu inni baqachaa jiru Waaqayyootti dhufee wanti inni dubbatu hundumti iyyuu immoo waan accurate hin taane waan akka dubbii Waaqayyootti hin taane hin dubbachaa. Ana duwwaa tafee yeroo inni si duwwaa miti jedha. 7,000 iyyuu qabaanii. Si waa isaa callisii dhiisisa. Anatti dhiisee deemaa. Kanaaf ammanni sodaa akkasii qabatu. Sodaa isaa kana hundumaa keessa darbee yeroo gara dhufee gara tulluu Koreeb jechuun Siinaa lafatti Waaqayyoo Museetti mul'ate dhufe. Baay'ee nama dhiba. Achi dhufe lafa argamu Waaqayyoo dhufe. Namni kun yeroo inni gara Siinaatti ol dhufu Waaqayyoo sagalee asaasu kana keessaa dhufee mishinii kennaaf Eliyaasiif. Aqiitii kana godhi jedheetu eenyuun akka inni dibu raajii ta'e isa booddee kan ka'u. Siiriyaa irratti mootii kan ta'u, Israa'el irratti mootii kan ta'u, isa booddee immoo Elsaan akka ka'u kan hundumaatti meetu hojiin Waaqayyoo tamta akka ta'u. Isumaayyuu immoo wanti inni sodaate sana arganne. Eliyaas sodaatee ture. Yeroo dubartittiin yeroo inni raajota Baa'ooliin ajjeessan. Raajota Baa'ooliin akka ajjeesse boorisaan keessaa akka isa tokkoon si godhatte. You are dead. Duutee taatee. Nama jiru fakkaata malee ati duutee taatee. Oh, dubartiin kun ajjeestee ta'ee baqaqee. Inni. Na dhagaatu Eliyaas garuu hinduun Eliyaas. Lubbuudhaan iyyuutu lubbuudhaan jiru ol fudhatameera dubbii Waaqayyoo. Haalleluuyaa. Sodaan isaa bara baraan isa dargan. Sodaan keessa hin argatu. Inni sodaattee sin argatu. Yaada Waaqayyoo jaalala Waaqayyoo dubarsi argatamu. Inni sodaan hin argatu. Waaqayyoo kristiin nama kana gara isaa dhufee tuunni seenaa sana jiru. Kanaaf egaa Waaqayyoo jireenya keenyaaf waan haaraa qaba. Tajaajila keenyaaf waan haaraa qaba. Ijoollee keenyaaf waan haaraa qaba. Biyya keenyaaf waan haaraa qaba. Waaqayyoo waan haaraa qaba. Ameen. Wanti haaraan wanti baay'ee qaba Waaqayyoon numuyyuu. Akkuma lagoota sana jedhu wantoota haaraa baay'ee qaba Waaqayyo. Waggicha miti, yerocha miti, mootummaa isa darbuuf isa dhufu miti. Ija keessa mootummicharraa kaasa. Ija keessa baricharraa kaasa. Waaqayyo irra jageenya keewwan. Waaqayyotu waan haaraa qaba naaf isiniif. Jireenya keenyaaf Waaqayyo waan haaraa qaba. Inni kaleessaa yoo dukkatti moofeera ta'e Waaqayyo amma waan haaraa qaba. Haalleluuyaa. Galanni ulfinni isaa qaba. Dubbii isaa isa jiraataadhaan. Hafuura isaatiin, argamuu isaatiin waan haaraa nuuf gochuu inni danda'u Waaqayyo. Jireenya keessanii jireenya keessatti waan haaraa nuuf godhu, waan haaraa nuuf raawwatu. Ulfina maqaa isaatiif jedhee. Ameen. Haalleluuyaa. Hallelujah. Waaqayyo dubbii isaatiin itti dubbateera. Jireenya kootiif jireenya keessan keessatti waan haaraa gochuudhaaf akka danda'u. Kan isa dhowwuu akka hin jirre. Yeroo inni hojjetu Waaqayyoon kan uumu kan yaada isaa fi akeeka isaa karaatti hambisuu danda'u tokkollee jiraachuu hin danda'u. Hallelujah. Gooftaa keenya amanamaa dubbii keetiin gara obboloota koo kan dhufte arga. Waan haaraa gochuu kan jaalladhu. Seenaa keenya aaressu, tajaajila keenya aaressu, waldaa keenya aaressu, mana keenya aaressu. Kan kee kan ta'e jireenya keenya keessa kan jiru hunduma isaa aaressu waan jaallatteef maqaa Gooftaa Yesuusiin si galateeffanna. Dhowwaa tokko malee aaressi. Hallelujah. Bara keenya aaressi. Seenaa keenya aaressi. Jireenya keenya aaressi. Waldaa keenya aaressi. Haaraa godhu. Hundumaa haaraa kan godhu. Dhumarratti Waaqni haaraa fi lafti haaraan akka uumamu hin dubbattee nuti teetta. Inni dura akka darbu akka mufu ati garuu waan haaraa akka qabdu. Waaqa haaraa lafa haaraa akka qabdu. Nuufis waan haaraa qabda ulfaadha. Jireenya keenyaaf waan haaraa, tajaajila keenyaaf waan haaraa. Har'a waan haaraa qabda innis as ba'uu jalqaba. Mul'achuu jalqaba. Ulfaadhu kana waan gootuuf. Waan haaraa gootee dhuga ba'umsa haaraa afaan keenya waan gootuuf maqaan kee ulfaatu.
bara baraan eebbifamu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenya.